daawwattoota hordoftoota keenya amma iddoo qurxummii nu geessitu malee jedhanii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya jirra jirtu. Rabbi askeenya. Alhamdulillah. Arra waan addaatiin qabadhee isin dhiyaadhee maal qabattee nu dhiyaatte yoo jettaniin. Maal qabattee nu dhiyaatte yoo jettan. إيه فين تشتغل الحين؟ في حديقة؟ تدخلوا حديقة؟ وبعدين؟ يلا. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya sana'aan iddoo magaalaa nuti keessa jirrus kana fakkaata. Hin bareeddi nutti fakkaata. Iddoo kana ayyaantuun waggaa 2 dura dhuftee turte. Inni raanfanne hamma irratti inni raanfanne yoo nyaata nyaannee xumurree harka dhiqannee achirraa gadi baanu bakka qurxummii sanaa nageessitu malee hin deemu jette ayyaantu. Silaalaa baangeessu deema bakka isaan taphatanii bakka qurxummii bakka ani kana dura waggaa 2 dura isanii irraa. Daawwattoota keenya nuti gaafa kana reefaa dhayina horiifaa walitti dhawanii horiif reefaa walirratti eegi jedhanii nu kannanii ni beektan gaa'e. Horii eegaan turre halukkuudhaan midhaan naqulleen nama jiras. Gadi baasanii namni keenya kun hin taphachiisu gadi baasaa ijoollee keessa taphachiisaadha. Qilleensi isaan fudhatan kun baay'ee bareedaadhaa fi Rayyaan kun achi gubbaa ol beet taphachuudhaaf deema. Garuu kun makiinaan kun ni fiiga. Inni chiran ta'u yeroo kun motora kaasuudhaaf kaane dafeetiin rayyaan irraa hin fuudha. Amma osuma motora hin kaafne inni irra taa'aa jira malee inni achiran ta'u ni darbiti. Anaatiitu waliin waraansillee hidhatee isattis qubatti waraansillee hidhee inninis hidhatee kun akkuma argaa jirtan kun ani achi jiru sanii ka gurraacha kana kun ani gurraacha kun ka shamizii gurraacha sanii kun rayyaan jalatti argaa jirtanii. Akkasitti rayyaanis taphachiisuudhaaf hin deema yoo inni boohees ka yoo dhiisees hin beekne ni laalla. Kun rayyaan iyya jalqabe sagalee isaa irraa cufe malee rayyaan baay'ee takka iyyee sagalee ijoollee yoo hiite warri YouTube oopperaa namarra godhanii imeela YouTube wati qabdu sanuu sirra dhaamsanii saniifin sagalee isaa keessaa hin baase wanti makiinaan ammoo erga motoriin ka'e dhaabbachuun hin jiru hamma daqiiqaan sun dhumatutti siifis dhaabuu hin jiru. Rayyaan ammoo boohu jira. Kun akkuma argaa jirtan daawwattoota keenya sagalee isaa irraa hin cufe silaa dhageessanii. Kun ijoollee keenya akkanatti taphachiisu jira. Ijoollee dhugaa dubbachuudhaaf duraan ijoollee amma ammatti gadi baasu hin yaadadhu. Amma immoo erga haati manaan liiftee na biraa deemte amma ammatti ijoollee tana sammuu isaanii eegee ijoolleen maaliif taphachuu jaalatti waa baay'ee hundarra taphachuu jaalatti. Amma yoo callisneetu mana teenye deemee haadha teenya bira nageessanii na cinqanii amma yoo kana gabbaase osuma isaan haadha waa'ee haadhaan dubbanne sa'aatiin taphatanii quufanii yoo mana galchee sirbaata nyaachisee sa'aatiin hirriba isaanii gaa achumaan rafan. Ijoollee jechuun waraqaa adiidha waamarra barreessan sanuma achirra ta'a kan waan ta'eef kun amma dhaabbatee jira. Makiinaan akkasitti fiidu rayyaa waraansillee irraa yakkatiin jira. Kanaafuu guddisni ijoollee baay'ee takka nama dhibaazii nama rakkisaazii garuu nama beekutti waan nama rakkisu hin qabu. Ammaan tana ayyaantuu fi Oromiyaa biratti nas deemu jira isaan irraa hin hiika. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kun ijoolluma arabattiin kan nadhee warroota wal beenu jira. Kaameeraa nama raajeen itti kanne kaameerallee sirriitti baruutti jiranii. Ammaa miti amma rayyaan mucaa kaameeraa murutti kenne ijoollee gabbuusaa jira waraasillee irraa hiikaa jira. Maaliif wanni baay'ee takka utaala goni ijoollee as fidanii ijoollee keessan xaxxafachiisuun baay'ee takka bareedaadha. Bakka hundaa'u jira kun as qofa osoo hin taane Yaman keessaa immoo Yaman magaalaa sanaa keessaa immoo as duwwaa jira. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya kunoo amma farda yaabsiseetiin jira. Farda kanaga akkuma beekamu waa akkuma gartanii jirtan viidiyoo jalqaba irratti beeksisa isin agarsiise
yaddoo sabaa yookiin Mustafaa jechuudha. Agartan akkaataa inni itti ijoollee isaa fuudhee iddoo bashannanaa akka biyya tanatti Adiiqaa jedhama. Iddoo bashannanaa geessee bashannansiisee dadhabbii takka malee bakka waan takka rakkoo takka malee ijoollee isaa danda'ee haadha manaa malee nyaata godhee fi irraa dhiqee babbareechee akkasitti hoteela yookiin maxaama geessee akkatti bashannansiisaa jiru agartanii jirtan na fakkaata. Mee guuttatta viidiyoon isaa tana waliin haa ilaallu daawwadha. Daawwattoota Maashaallah laala mee laala. Qurxummii dhugeessitu malee jedhanii. Kati taphachiisu ijoollee isaa laala mee. Boodaanis kunoo wanti isaan dandeetuma inni qabu tanaa'u dandeettiin isaa tunuu hedduu nama dinqisiisa. Dandeettii guddoo qaba ilmaan sadii kophaa isaa irraa dhiqee waa hunda godhee mee namni kun hajaa qaba yeroo haajamee waa bitachuudhaaf jira waa hundaa jira hajaan kun hedduudha gabba'u jira nama bira dhaquu jira nama itti haajamaa isaan namatti haajama. Dandeetuma isaa akkanatti osoo ifiniifanne ijoollee tana dhiqee bareechee laalame yaaddoo sabaa kana obsa inni qabu laalaan isiniin jaa kabajamtoota daawwattoota keenya mee viidiyoo tana ammas laalaan isin jaa amma dhumaa akka nu faana turtan ni daawwadhaa viidiyoo tana. Daawwattoota hordoftoota keenya ijoolleen baay'ee takka taphachuu jaalatti. Ijoolleen mana keessa taa'uu hin jaalattu. Akkuma keenya kaa gaafa ijoollummaa والله يا دو صباح هدون هدون ما قمت شيء خلاص هدو وان برنوتنا ما توقع وجيني ساتوني كرمتي في فنا مالي دبي كمالي جولي ساتن دندي قباسا وصوحاتي منا هنجر أكنت تجاجلون ساتو وان توكو برنوتا والله برنوتا أكترين سنجا كفجمتو ما شاء الله إسان بكرا إفيف أكمتا خيتي يوم فردد ilmaan kana sadii tajaajiluu miti tokko yoo narra dhiisanii deeman fedhu haa eebbifeeku fedhu daa'ima haa ta'u fedhu ijoollee waggaa torbaa olii haa taatu hin danda'u. Maaliif jennaan qopxummaa ilmaan guddisuu jechuun hedduu nama daran qopxii ilmaan tajaajiluun hedduu waan nama cimu kophaa ofii ilmaan irraa dhiqanii nyaachisanii obaasuuf hedduu dadhabbii qaba garuu ilmoo kamerataan jechuudha. Inni kun ilmaan ijee tajaajilee ayaadha ilmoo jechuun ija kanaaf akkanatti irra jabaatee ilmaan isaa kunuunsee bakka gahuudhaaf tattaafachaa jira. Rabbi bira haa dhaabbatu rabbi isa haa gargaaru waan ja'uuni har'a isin eebbifne mee mallee hojii takkamee اليمين 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 هنا ايوه اليمين yang gede dia bisa aku nanti singkat ayo yo wallahi yaaddoo sabaa hedduu maashaallah injaa wallahi hedduu jabaadhu namni akkanatti ijoollee kunuunsu ni takkata garii osoo taatee amma abbaa ijoollee garii nama tokko yoo ta'e akkam godha seeta haadha bakka isiin jirtu barbaadee garsiisee qajeelchee jalaa hambatu ta'a garuu inni immoo haadha bira jiraachuurra na bira jiraachuu waan jiruuf ilmaan isaa tajaajilaa kunuunsaa irraa dhiqee waa meeqa godhu jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Daawwattoota hordoftoota keenya akkanatti kunoo ijoollee baay'ee kun gammachiisaa jirra. Kana waan ta'eef kunoo nyaatallee fideetiin jira. Nyaata fidanii jirani. Amma nyaata nyaachuudhaaf deemna. Kunoo rayyaan qaataa harka keessa kaa'uu jalqabe. Ayyaantu akkasii daawwattoota hordoftoota keenyaa hamma nyaata nyaannee nyaata erga nyaanneen boodatti bakka iddoo isaan itti taphataniin geessaa. Fiti.
هات قريب بابا هات daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo akkanatti daara isinii lafa keenya akkana goone ayyaanni sun akkana goote Oromiyaan kun ammaa utti jirti. Abbaa kan mana baqaamoon beekee dunaasisee ammaadhaan kadeen akeekaadhaan taphannuuf deemna waan nuti eegaa. فين تشتغل الحين؟ حديقة؟ تدخلوا حديقة؟ وبعدين؟ daawwattoota keenya waan yalla. gaariidha waan hedduu namatti Egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa sana'aan magaalaan nuti keessa kana fakkaata. Hin bareedu nutti fakkaata. dandeettummaan toluu Iddoo kana ayyaanni sun waggaa 2 dura dhuftee turte. Irraanfanne hamma irratti irraanfanne mana isaatiif yoo nyaata nyaannee xumurree harka dhiqannee achirraa gadi baanu rabbii haa qajeelchu bakka qurxummii sanaa nageessitu malee hin deemu jette. yaaddoo rabbii haa godhuu bakka geessu Silaalaa baangeetu deema bakka isaan qabatanii. asumaan du'aayii goonee fi Bakka qurxummii bakka ani kana dura waggaa 2 dura sanii irraanfannee hojjettiin tun maashaallah. Achi nu geessi qurxummii san laaluu qabnaa jette. Ijoolleen kaakkoo beekamu kun rayyaa silaa wal laqqabee laalu irraan fagoodha. rabbiin haa godhuu isiniin daawwattoota keenya Waanuma sammuu isii kana hawwatu jechaadhaatti. Kun ammoo waan akkanaa kana baay'ee takka jaalatti. Akkaan qabu barbaadan isaanii wanti qurxummiin ammoo qaruuraa keessa jirti bishaan ciisuudhaaf hin deemaa yoo inni boohees kaa yoo dhiisees hin beeyne ni laalla. Kun rayyaan iyya jalqabe sagalee isaa irraa cufe malee baay'ee takka iyyee sagalee ijoollee yoo hiite warri YouTube obbiraan namarra godhanii imeela YouTube wati qabdu sanuu sirra dhaamsanii saniifin sagalee isaa keessaa hin baase wanti makiinaan ammoo erga motoriin ka'e dhaabbachuun hin jiru hamma daqiiqaan sun dhumatutti siifis dhaabuun hin jiru rayyaan ammoo boohu jira kun akkuma harkaa jirtan daawwattoota keenya sagalee isaa irraa hin cufe silaanii dhageessanii kun ijoollee keenya akkanatti qabachiisu jira ijoollee dhugaa dubbachuudhaaf duraan ijoollee amma ammatti gadi baasu hin yaadadhu amma immoo erga haati manaan liiftee na biraa deemte amma ammatti ijoollee tana sammuu isaanii eegee ijoolleen maaliif taphachuu jaalatti waa baay'ee hundarra taphachuu jaalatti amma yoo callisneetu mana teenye deemii haadha teenya bira nageessanii na cinqanii amma yoo akkana gabbaase osuma isaan haadha waa'ee haadhaan dubbanne sa'aatiin taphatanii quufanii yoo mana galchee sirbaata nyaachisee sa'aatiin hirriba isaanii gaa achuma rafan ijoollee jechuun waraqaa adiidha waamarra barreessan sanuma achirra ta'a kan waan ta'eef kun amma dhaabbatee jira makiinaan akkasitti fiidu rayyaa waraansillee irraa eegatiin jira. Kanaafuu guddisni ijoollee baay'ee takka nama dhibaazii nama rakkisaazii garuu nama beekutti waan nama rakkisu hin qabu. Ammaan tana ayyaantuu fi Oromiyaa biratti nas deemu jira isaan irraa hin eegaa. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo ijoolluma arabattiin kan danda'e warroota wal beenu jira kaameeraa nama raajeen itti kanne kaameera illee sirriitti baruutti jiranii ammaa miti amma rayyaa mucaa kaameeraa murutti kenne ijoollee gabbuusaa jira waraasillee irraa hiikaa jira maaliif wanni baay'ee takka utaala godhe ijoollee as fidanii ijoollee keessan xaxxabachiisuun baay'ee takka bareedaadha bakka hundaa'u jira kun as qofa osoo hin taane Yaman keessaa immoo Yaman magaalaa sanaa keessaa immoo as duwwaa jira. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya kunoo amma farda yaabsiseetiin jira. Farda kanaas hin jaalatu. Rayyaan illee farda yaabee jira. Yeroo fardi ka'uudhaaf keemmoo irraa hin buusa. Kunoo akkanatti Oromiyaanis ayyaantuunis qabatanii jajjabeeffatanii taa'u jiranii. Hayyaa jedhamti jiranii. Amma fardi ka'ee jira. Kun nama guddattuu hin tolu inni akkasiiti baay'ee namatti tola. Sammuu maalii fi sammuu ijoollee eeguun dirqama. Amma nama keenya biratti waan haala salphaatti ilaalla malee amma fakkeenyaaf arabaa fi faranjii yoo ilaalle sammuu isaanii caalaa sammuu ijoolleeti kan isaan yaadanii bakka guddaa ga'uudhaaf geessuu barbaadanii. Nuti immoo namni keenya caallisaniitu
ijoolleen manuma keessattuu biyya kanatti ijoolleen akkuma nama manidhaa keessa jiruuti baay'ee takka ijoolleen ni dabbara qilleensa aduuyyuu gabbaasanii fudhachiisa namni keenya maaliif jireenyi waan sitti hin tolanii fi silaa jireenyi sitti tolee jiraate tokko firratti ijoollee tee boqonnaa fudhachiiftaa mataa kee boqonnaa fudhachiiftaa sun hunduu akkaataa akka jireenya keetii keessatti si amara anillee nammoo natti toleeti miti kan bakka kana fidu yoo mana teenye ummaa teenya fidi jedhanii na cinqanii waan isaan ummaa teenya fidi jedhanii na cinqaniifin iddoo akkasii kanatti gabbaasee dadhabsiisee amma yoo nasirraa fuudhee manatti galee hundi isaaniitu ni rafu gaafa achirraa kan ammoo hirbaata dafee hojjedhee hirbaata kanneefi achumaan hirriibatti deebisa kanaafiin waan akkanaa kana illeen godhuu barbaade kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya nutillee baay'ee takka isin jaalannaa haadha manaatillee koomentii jalatti babarreessaa fi ijoollee tanatti galii jedhaati barreessaa du'aayin irraa itti godhaadha horaa bulaa daawwattoota hordoftoota keenya assalaamu alaykum